Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u yeroo hundumaa yeroon dhufee tajaajilu baay'ee excitement guddaadhaan dhufa baay'ee gammachuudhaan natti tole sababiin biyya lafaarra jiruuf inni guddaan wangeela lallabuudhaaf jedhee waan amanuuf baay'een jaalladha wangeela lallabuu. Kanaaf natti tolee itti yaadeetti qophaa'een itti kadhadheen gara keessan dhufe jechuudha. Isinis akka ittiin eebbifamtanii abdii guddaan godha isinis wangeela Kiristoos hin jaallattu. Of course kan Kiristoos ta'anii wangeela Kiristoos hin jibbuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kan Kiristoos yoo ta'uudhaa baanne irraa kan hafe kan Kiristoos ta'anaanii wangeelli keenya Kiristoos nutti hima waan ta'eef inni sagaleedha. Kanaafiyyuu dubbiin waaqayyoo kuni jireenya keenya gabbisaa, jireenya keenya fuuraa gabbisaa, cululuqsaa, bareechaa, godaannisaaf dirmamuu nurraa kaasaa, gara yaada Kiristoositti ol nu baasaa, ol nu butaa jireenya tan amana. Kanaafi jabaadha. Efesoon boqonnaa 1:19 irratti dhaabe isa 19 fi kaasee dhuman dubbiseen atu dandeenya irraa kaan ifaadhuma waan ta'eef boqonnaa tokkoon kana hin finnaa jedhee yaada amma. Akkas jedha. Kunis nu warra amannee fi humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoonsaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beeknuuf ture. Inni hojii aangoosaa kanaanii Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee waaqarrattis gara mirga ofiisaa isa teessise. Gooftummaa, aaboo, humna, mootummaa amma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Gooftichi waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristiyaanaa dhagna Kiristoosi. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata jedha. Nu warra amannee fi humni isaa safara malee akka ta'e. Humni waaqayyoo hammam ga'a, hammamtu nu biratti hojjeta, hammamtu nu wajjin hojjeta yoo jenne safara hin qabu. Humni isaa safara hin qabu. Garuu eenyu fa'ee wajjin isa jedhuufi warra amananiifi. Aksesiin ati humna kanattiin argattu amantii jedhama maqaan isaa. Amanuutu sirra jira jechuudha. Hamma amantii keetti humni isaa si wajjin hojjeta. Amma ammaatti humna waaqayyoo ati experience gootee hamma amanteedha. Homaan goones yoo ta'e homaan amannee jechuudha situ. Boris immoo hammuma amantiin kee guddataa deemutu humni waaqayyoo inni siin hojjetu, inni si keessatti hojjetu, inni si wajjin hojjetu hamminuu baay'achaa deema. Safaran qabu inni. Humni isaa safaran qabu. Samii kanaan safaruu hin dandeenyu. Samii hammana ga'u diriirse, lafa hammana ga'u diriirse, yuunivarsiitii hammana ga'u hojjete. Yuunivarsiitiin kun bal'inni ishee hammana keessi jedhamee wanti nutti himame jira miti amma. Milki wayiin tokko hammana bal'atti, wanti jedhamu jira, hammana guddatti, wanti jedhamu jira. Isa kanaan safaruu hin dandeenyu. Isa kana maaltu hojjete humna waaqayyoo? Maaliin hojjete? Ta'ii duwwaadhaan hojjete. Harka isaatiin bira taa'ee hin booshne. Sagalee tokkittiidhaanitu kana hojjete. Hamma kanaa humni waaqayyoodha. Mi'ii koo guddaadhaan inni amma haasaaru kun baay'ee guddaadha malee maal? Baay'ee guddaadha malee. Milki wayiin tokko hammam geessi, pilaaneetiin tokko hammam ga'a laala, lafi kun hammam geessi yaadame. Wanti xinnoo miti inni haasa'amaaru kun garuu safara humna waaqayyoo agarsiisaa kun lakkii baaku. Hammam gaafni waaqayyoo hin safaramu. Hin safaramu. Hammam gaafni waaqayyoo hin safaramu. Hammamtu siin hojjetaree hammatamanti.
waan hin safaramne sana keessa si biratti kan hojjetu hammati amanteedha. Hammati amante duwwaatu si biratti hojjechuu danda'a. Aangoonsaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beeknu. Aangoon Waaqayyoo inni jabaanii eessatti hojjeta? Nu gidduutti hojjeta. Waldaa kiristiyaanaa keessatti hojjeta. Waldaan kiristiyaanaa waama dadhabduu tokko miti. Waldaan kiristiyaanaadha. Waldaan kiristiyaanaa waama dadhabduu sagalee wacaa waan keetti dhaga'amu wayi miti. Aangoo Waaqayyootu waldaa kiristiyaanaa keessatti hojjeta. Aangoo gurguddaatu. Humna seexanaa diiguutu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Humna dinqii godhuutu, humna dhukkubsataa fayyisuutu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Humna nama jijjiiruu danda'utu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Humna mootummaa Waaqayyootiif nama qopheessuu danda'utu, humna Kiristoositti nama hojjechuu danda'utu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Waldaa kiristiyaanaa keessatti aangoo Waaqayyootu hojjeta. Nu gidduutti aangoo Waaqayyootu hojjeta firoota ko. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nu gidduutti aangoo Waaqayyootu hojjeta. Nu gidduutti nu gidduutti hin hojjetu. Lamaffaa dhalachuu jechuun ikkoo waatinoo maali? Sarjariinti tokko tun ta'ini gadameessatti tol hin deebiini lamaffaa dhalan. Maalitti miti namni lamaffaa dhalataa namichi barsiisaan seera. Maalitti miti namni lamaffaa dhalataa erga dulloome booddeetti miti namni lamaffaa dhalataa. Atamiti namni gara haadha isaatti deebi'ee lammataa dhalataa. Maalati barsiisaa seeraa taatee kan hin beektu ati jedhee. Atamiti hin beektu ati kan. Namni bishaaniif hafuurarraa dhalata kaa jedhee. Namni bishaaniif hafuurarraa dhalata. Hafuurarraa lammaffaa dhalachuutu jira. Atamiti hin beektu kanaa jedhee. Maa hin beeku kan atamiti lammaffaa. Humna lammaffaa nama dhalachiisutu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Humna ilaalcha namaa jijjiiruu danda'utu waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Aangoonsaa isin gidduutti akka hojjetu akka beektaniif jedha. Haleluuyaa. Aangoon Waaqayyoodha waldaa kiristiyaanaa keessatti hojjeta. Aangoon Waaqayyoodha kadhata keenya keessatti hojjeta. Aangoon Waaqayyoodha nu gidduutti hojjeta. Waan nuyi kadhannee fi waan nuyi yaaduu dandeenyu gararraatti humni isaa nu keessaan hojjetaa jedhama. Humni Waaqayyoo nu keessaan hojjetu attamatti amamanni isa nuyi kadhannuuf, isatti kadhattuu fi isatti yaaduu dandeessu gararraatti inni hojjechuu danda'u humni Waaqayyoo eessarradha? Si keessa. Mee kadhata kee yaadi. Isatti kadhattuu fi isatti yaaduu dandeessuun olitti hojjechuu kan danda'u humni Waaqayyoodha. Gama sana keessa hin jiru. Raajii abaluu keessa hin jiru. Apoostila abaluu keessa hin jiru. Paasterii akkasii keessa hin jiru. Mana warra sanaa hin jiru. Eessa jiradha? Si keessa jira. Maaltu? Humni isatti kadhattuu fi isatti yaaduu dandeessu gararraatti hojjechuu danda'u. Humni eessa jira? Si keessa jira. Si keessa jira jedha. Amma immoo warra mananii fi humni isaa safara malee akka ta'e. Nu gidduu immoo isin gidduu immoo aangoonsaa isin gidduutti akka hojjetu immoo akkasinii beektaniif ture jedha. Maanni aangoonsaa kun? Lakkoofsi 20 inni hojii aangoosaa kanaanii Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqarrattis gara mirga ofiisaa isa teessise jedha. Aangoosaa isa kamiin? Aangoosaa isuma san gidduutti hojjetu kanaan. Aangoonsaa inni nu gidduutti hojjetu kun isa kamiin?
aangoon isaanii nu gidduutti hojjetu kun isa Waaqayyoo ittiinii Yesuus Kiristoosiin du'a keessaa kaasee tokkoffaa. Waaqa irratti immoo gara mirga ofiisaa inni ittiin teessisee hojiin aangoo isaa kanatu isin gidduutti hojjetaa. Aangoo isaa mul'ise kan jedhu by the way iddoo kana duwwaatti Waaqayyo yeroo Waaqaaf lafa uume aangoo isaa mul'ise hin jedhu. Waaqayyo yeroo yuunivarsiitii kana uume aangoo isaa mul'ise hin jedhu. Aangoo isaa Waaqayyo kan inni mul'ise yoomi Kiristoosiin du'a keessaa kaasuudhaan maaliin kaasee humna fuula qulqulluutiin kaase. Kaaseen dhiifne kaaseetu fuudheetoo Waaqa irratti ol baaseetu maal godheeni gara mirga isaa isa teessise. Iddoo isaa malu iddoo irraa gabbu'e gara mirga isaa dhaqee teessise. Hojiin aangoo isaatii kana godhe aangoo isaa kana mul'ise Waaqayyo. Isattiin aangoo isaa mul'ise kana humna kana mo'essa kaa'ee waldaa isaa keessa kaa'e. Humna fuula qulqulluu kana maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Achi kaa'ee immoo hin dhiifne ofuma bira gara mirga isaatii kaa'ee immoo hin dhiifne laalaa waan ta'e lakkoofsa 21 gooftummaa aaboo humna mootummaa amma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanoo maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche jedha. Aangoo isaa kanaanii maal godheeni gooftummaa gooftota hundumaa irratti gooftaadha inni. Gaafa inni dhaqee barcuma firdiirra taa'u gooftummaan namoonni aangooftaadha ofiin jechaa ture hundumtuu gooftummaa isaan bira ture dhaqanii isatti kennu. Isa duwwaaf mala waan ta'eef gooftummaa aaboon jira jedhamu hundumtuusaa aaboo humna gararraa kan Waaqayyoo akka ta'e jedha sagaleen Waaqayyoodha. Waaqayyo see tokko dubbate anis isuma dhaga'e maanni nennaan humna gararraa kan Waaqayyooti. Waaqayyo humna gararraa qaba. Wantoonni humna qaban jiru eeyyee humna kan si caalu baay'ee jira. Hiiree garuu humna gararraatu kan Waaqayyooti. Humna gararraa inni qabu Waaqayyo immoo gara keete maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Humna gararraa kan eenyuuti kan Waaqayyoof kan Waaqayyoo duwwaadha. Kanaafuu du'a keessaa kaasee gara mirga isaa isa teessisee erga teessisee booddee immoo gooftummaa aaboo humna mootummaa amma jiru hundumaa mootummoonni biyya lafaadhaa mootummaa isaa dhaqanii gaafa inni teessoo adiif guddaarra taa'u elaa sii malaa. Nu yeroo keenyatti bara keenyatti hojii ittiin hojjechuun nurra jiru hojjenneerra warra hojii gaaris warra hojii gadhees hojjenneerra garuu kan kee jedhaniitu mootummaa dhaqanii tasa rakkabu. Kanaafiyyuu mootummaan amma jiru hundumaa bara kanattis bara dhufuttis waanoo maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Yesuusiin Waaqayyoo waanoo maqaa dha'uun danda'amu hundumaa gararraa isa kaa'e. Aangoo isaatiinitu iddoo sanatti isa deebise. Aangoo isaatiinitu Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo iddoo sanatti deebise. Kanaafiyyuu gooftummaan kan Yesuus keenyaati. Aaboon kan Yesuus keenyaati. Humni kan Yesuus keenyaati. Mootummaan amma jiru hundinuu kan Yesuus keenyaati. Mootummaan dhufuudhaaf jedhamu hundumtuu kan Yesuus keenyaati. Wanta maqaa dhaamuun danda'u hundumaa gararraa isa kaa'e. Yesuus gararraa homtuu hin jiru. Haaleluyyaa. Isa gararraa miti qixxee Yesuusitti hin jiru homtuuyyuu. Amma faarfannoonni keenya baay'ee yoo ta'u baateyyuu faarfannaan dhaga'u tokko kan si caalu hin jiru. Dhuguma kan isa caalu hin jiru. Kan isa caalu hin jiru jechuun garuu kan ittiin qixxaatu sinii galeeramani kan ittiin qixxaatu lakkii hin jiru. Kan ittiin qixxaatu hin jiru. Kan isa caalu duwwaa miti. Dorgommee keessa hin galfamu inni. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dorgommee keessa hin galfamu tokkoffaa miti Yesuus. Kophaadha malee. Tokkoffaa innaan lammaffaan jira jechuudha. Lammaffaas hin qabu sadaffaas hin qabu kophaadha inni. Adda inni dorgommee keessa hin galfamu inni maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
Kana warri faarfannaa nuu baaftanii kan isa caalu hin jedhina, kan isaan qixxaatu hin jiru, qixxeensaa hin jiru jedha. Qixxeensaa hin jiru qixxeen Yesuus. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waanoo maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa kaa'e Waaqayyo. Waan maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa kaa'e. Iyesuus kee hundumaa gararraa. Inni mootii moototaati, gooftaa gooftotaati, waaqa waaqotaati, fakkaataa hin qabu, qixxee hin qabu, hiriyaa hin qabu. Dorgommee keessa hin galfamu, kophaadha inni. Haaleluyyaa. Kophaadha inni. Maqaan isaa bara baraan nuuf ulfaatu. Ati gooftaa akkasii waaqessuutti waamamte. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaaf mataa godhee kenne. Isa maal godhe? Waan hundumaa gararraa kaa'es. Waan hundumaa gararraa. Sababii inni du'a mo'ee ka'eef. Sababii inni sanyii namaa hundumaaf gatii guutuu baasee Waaqayyoon abbaasaa gammachiiseef. Ergaa abbaasaa dhufee ergaasaa hundumaa xumuratee abbaasaa ulfeessee waan ol ba'eefi Waaqayyoo maal godhee waan maqaa dha'uun danda'amu hundumaa gararraa kaa'eetu ulfina gonfachiise. Aaboon kan isaati jedhee, aangoon kan isaati jedhee, gooftummaan kan isaati jedhee, mootummaan kan isaati jedhee, wanti amma jiru hundumtuu kan isaati jedhee, wanti dhufuuf jiru hundumtuus kan isaati jedhe. Isaa waanuma maqaa dha'uun danda'amu hundumaa gararraa godhe jedhe. Ol ilaallaan isa duwwaa jira kophaasaa teessoorra. Isa duwwaa ergamoonni hin jiran. Barcumicharra isaaf isa qoba jira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergasii booddee maal godhe? Waan hundumaa immoo miilla isaa jala kaa'eef. Wanti hundumtuu eessaraa? Miilla Yesuus kee jala jira. Haaleluyyaa. Wanti hundumtuu eessa jira? Miilla Yesuus jala jira. Siif wanti ati guddaa ta'e Yesuus koof miilla isaa jala jira. Waaqayyo waan hundumaa miilla Yesuus jalatti bichisiiseef. Hundumtuu Yesuusiif bitamaadha. Hundumtuu Yesuusiif buleera. Homaa kan miilla isaa jalaa ka'uu danda'u, miilla isaa jalaa ba'uu danda'u hin jiru. Seexanas miilla Yesuus jalatti gattumeera. Hin tumamne achitti. Seexanas miilla Yesuus jalatti gattumeera. Yeroon isaa ga'u in raawwata, in dhuma, hin ta'a malee hammanii diina kee miilla kee jala sii kaa'utti maal godhi? Gara mirga koo taa'ittiin jedhee. Gooftaan gooftaa kootiin jedha faarfatichi. Gooftaan gooftaa kootiin hamman diinota kee miilla kee jala sii kaa'utti gara mirga koo taa'ittiin jedhee. Yesuus amma gara mirga Waaqayyooti kan inni taa'ee jiru. Gara mirga Waaqayyooti kan inni taa'ee jiru. Seexanni mo'ameera. Mo'ameera. Seexanni mo'ameera. Fannoo irratti mo'ee sokkeessa. Dhibbatti immoo gaafa Yesuus dhaqee barcuma firdii isaa irra taa'u seexanni isa dhumaa miilla Yesuus Kiristoos jalatti gattumamee jireenya isaa Si'ool keessa taa'a jechuudha. Yeroo inni dhufee biyya lafaa kanarra waggaa 1,000 bulchu seexanni ni dhama. Ergasii booddee gaafa waggaan 1,000 sun raawwatamu hidhaatti hiikameetu lola guddaaf hindegenaa deebi'ee namoota wallaalchisaadhaan lolleedha. Isa booddee inni sun isa dhumaa ta'a. Seexanichi jiraatti qabameetu hangafisaa suni lafa raajichii fi bineensichi jiranitti namni lama seexana dursee Si'ool keessa gadi gala baay'ee. Yeroo Kiristoos waggaa 1,000 mo'u, yeroo inni waggaa 1,000 mo'u qulqulloonni isaa wajjiniin mo'u, cubbamoonni du'anii lafa jala turu. Seexanni waggaa 1,000 hidhamee hidhaa keessa jiraata. Namoonni lama immoo seexana dursanii, namoonni lama immoo barcuma firdii duratti utuu dhiyaatiin gara Si'oolitti kan gadi bu'an namoota lamatu jira. Warra mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irraa bineensichaaf raajicha sobaa warra jedhamanii beekaman. Lamaanuu nama. Inni tokko mootiidha. Inni tokko immoo isa mooticha duratti dinqii garaagaraa hojjetu. Isaan kun lamaan
nama keessaa barcoo firdii duratti kan hin dhiyaanne jarreen kan lamaan duwwaa isaan jiraatti qabamanii si'ool keessa gadi buufamu. Ergasii booddee Yesuus Kiristoos waggaa 1,000 fi biyya lafaa irratti immoo seexanii waggaa 1,000 sanadhaa keessa taa'a. Warri cubbamoonni immoo du'anii lafa jala taa'u. Qulqulloonni immoo Kiristoos Yesuusii wajjin immoo warri nama lamaan immoo achi keessa taa'u. Garuu lola sadhumaa Googiif Maagoog sanatti namoota seexanniidhaan raayikamee erga biyya lafaa guutummaa wallaalchisee booddee immoo seexanni jiraatti qabameetu lafa jarreen sun lamaan jiranitti lafa seexanaa qophaa'etti namni dursee gadi galuun namoonni buu jiran. Achitti inni immoo gatama jechuudha. Gaafa sanatu miilla kee jalan sii kaa'an gaafa sana dhume gaa. Gaafa ammaa fi abdiidhumatti jira wantichi. Abdiidhumatti jira. Garuu waan hundumaa Waaqayyo maal godhe miilla Yesuus Kiristoos jala kaa'e. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa waan hundumaa gararraa godhe kanaa isa waan hundumaa gararraa godhe kana isa aaboo kenneef, isa aangoo kenneef, isa humna kenneef, isa mootummaa kenneef, isa waan nama jiru kenneef, isa waan dhufuudhaaf jedhu hundumaa kenneef, isa waan hundumaa miilla isaa jalatti immoo gadi qabe, isa gara mirga isaatii teessifate kana immoo maal godhe waldaa kiristaanaatiif mataa godhe kenne. Haaleluyyaa. Waldaa kiristaanaatiif mataa godhe kenne. Kennaadha ammas waldaan kiristaanaa mataa qabdi. Kan ishee geggeessu qabdi. Geggeessaa qabdi. Abbaa qabdi waldaan kiristaanaadha. Kan paasterii miti waldaan. Kan apoostilii miti. Kan profeetii miti waldaan. Kan jaarsolii warra geggeessaa jiranii miti waldaan. Kan namaa miti waldaan. Kan kee miti obboleessa koo waldaan. Maal taateeti? Suuqii kee miti waldaan. Bizinesa kee miti waldaan. Waldaan kan Kiristoos nama gatiidhaan bitatetu jira. Nama dhiiga isaa dhangalaaseef lubbuu isaa laateeftu jira. Mataa miti ati bu'aa dhannaa keessaa tokko malee. Mataa miti ati akka wanta waldaan si malee hin jiraanneetti yaadin. Yesuus malee hin jiraattu waldaan. Waldaa kan godhu Yesuus. Waldicha keessaa bu'aa dhannaa taate bu'aa qabdaa waldittii keessaa gahee qabdaa hin barbaachiftaa baay'ee. Garuu nama malee hin jiraattu. Oh, really? Beessa gootee jiraattis malee. Maal harki yoo citee dhan inni kaan hin jiraatu? Miilli citee jiraata miti? Kalee tokko of keessaa baasee jiraata miti namni? Isinii galee? Si malee turtesi ammas si malee jiraatti. Phaawulos hin jiru waldaan garuu jirti. Phexros hin jiru waldaan garuu jirti. Ergamoonni ciccimoon akkasii waaw isaan malee amma bara sana keessa ta'e amma isaan malee ittamitti yaadamu. Hin jiraatti lakkii waldaan isaan malee. Abbaan waldaa irra jira. Abbaan waldaa irraan du'u. Innoon mugurraa fundadhabu. Mataan waldaa kiristaanaa Yesuusoo jira. Utubaan waldaa kiristaanaa Yesuusoo jira. Hundee waldaa kiristaanaa Yesuusoo jira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waldaan hundee qabdi. Hundeen ishee Yesuus. Waldaan utubaa qabdi. Utubaan ishee Yesuus. Waldaan mataa qabdi. Mataan ishee Yesuus. Mataa godhee waldaa kiristaanaatii kenna. Waldaadha taanaan mataa kana qabaachuu qabdi. Maal godhee kenne? Mataa godheetu waldaa kiristaanaatii fi kenne. Waldaan kiristaanaa dhaqna Kiristoosi. Waldaan kiristaanaa dhaqna Kiristoosi. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhaqna kanatti hin jiraata jedha. Waldaan kiristaanaa maan bu'aa dhaqna Kiristoosi. Mataa miti. Bu'aa dhaqna Kiristoosi. Waldaan kiristaanaa bu'aa dhaqna Kiristoosi. Waldaan kiristaanaa bu'aa dhaqna Kiristoosi. Kiristoosi inni guutuun guutummaa paarshaali miti. Guutuudhumatti waldaa kanatti jiraata. Guutuudhumattitu waldaa isaatti maxxanee jiraata.
waldaan kiristiyaanaa bu'aadhannaa maaliiti? Bu'aadhannaa Kiristoos. Waldaan kiristiyaanaa Kiristoos immoo maanni mataa waldaa kiristiyaanaati. Mataa waldaa kiristiyaanaati. Yeroo jiraatonni immoo waldaa kanatti guutummaadhuma isaatti itti jiraata. Kanaaf waldaan kun sirriitti waldaa ta'uun kan isheen dandeessu bu'aadhannaa kuni sirriitti yoo hojjetedha. Arraba hojjechuu qabaa, gurra hojjechuu qabaa, ija hojjechuu qabaa, afaan hojjechuu qabaa, funyaan hojjechuu qabaa, harka hojjechuu qabaa, miila hojjechuu qaba. Keessa keenya kana kan jiran hundumti isaanii sirriitti hojii hojjechuutu irra jiraata. Dhaanni fayyaa akka ta'uuf. Waldaa baay'ee keessatti yoo ilaaltan garuu nama tokko, nama lama, nama sadii, nama muraasuma duwwaa agartu. Nama muraasa duwwaa agartu. Kanaaf waldaa keessan keessatti bu'aadhannaa hundumtu aktiivii ta'e akka inni hojjetu godhaa. Baay'ee barbaachisu. Bu'aadhannaa hundinuu aktiivii ta'anii socho'anii fayya buleessa ta'anii hojii hojjechuu akka isaan danda'an godhaa. Amma ofiisi sun shanan kakuu Efesoonuma kanatti boqonnaa fudhatannee ilaalla. Ofiisonni sun shananii wanti isaan godhanii leenjisu. Maaloo amantoota waldaa leenjisu. Maal godhanii? Hojii gaarii itti uumaman sana akka isaan hojjetaniif malee ofii hojjetu hin jiru. Amma akka ofii hojjeta apostoliin, profeetiin, paastoriin maaloon ofii hojjeta malee hojjechiisaa hin jiru. Garuu ofii isaanii ga'een isaanii maal ture? Leenjisuu ture. Bu'aadhannaa hundumtuu hojiitti uumame qaba waan ta'eef hojiitti uumaman sana akka isaan hojjechuu danda'anii fi ofiisi kun shananii bu'aadhannaa kan hundumaa leenjisanii ga'aa godhu hojii kanaaf ga'aa. Isa booddee hojicha eenyutu hojjeta? Bu'aadhannaa guutummaatu hojjeta. Namni waldaa keessa jiru hundumtuu waldicha keessatti iddoo isaa baree hin hojjeta. Iddoo isaa baree kan hojjetu godha. Yeroo kana Waaqayyoon baay'ee gammachiisa. Maaliif? Bu'aadhannaa hundumtuu maal ta'eera waan ta'eef hojii irratti babba'ee hojii hojjetaa jira waan ta'eef inni kuni Waaqayyoon baay'ee gammachiisa. Waldaan keenya kana fakkaatti. Waldaan isin keessatti hin fakkaatti kana. Matichi Yesuus akka ta'e hin beekama. Bu'aadhannaa hundumtuu hojiirra jiru. Biiroon sun shanan waldaa keessan keessatti mul'atee biiroon sun shananii namoota hundumaa hojii isaan itti dhalatan hundumaatiif leenjisee qopheessee itti bobbaaseera. Attamiidhaan Kiristoos isin biratti. Dhanni Kiristoos nuyi firoota ko. Waaqayyo Yesuusiin mataa godhee waldaa kiristiyaanaatii kenne. Yesuus isa kam? Yesuus isa du'a keessaa kaaseeni Waaqarra mirga ofiisaa isa kaa'e. Erga kaa'e immoo isa aaboo, aangoo, mootummaa, humna, waan amma jiru, waan kana booddee dhufu hundumaa isa kenneef. Waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa kaa'e. Isa waan hundumaa qabee miila isaa jala galcheef waldaa kiristiyaanaatii fi mataa godhee kenne Waaqayyo. Mataan waldaa kiristiyaanaa inni ta'e dhaggeeffadhaa. Mataa waldaa kiristiyaanaa inni ta'e isa aaboo qabu, isa aangoo qabu, isa humna qabu, isa mootummaa qabu, waan amma jiru hundumaa isa qabu. Waan dhufuuf jiru hundumaa isa qabu, waan maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa kaa'an, isa Waaqayyo waan hundumaa miila isaa jala kaa'eeftu mataa waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa nama joonjaa tokkoon geggeeffamaa jirti miti. Waldaan kiristiyaanaa miskiinuma waa godhuu hin dandeenye wayitiin geggeeffamaa jirti miti.
inni waldaadhaaf mataa ta'e, inni waldaaf utubaa ta'e, inni waldaaf hundee ta'e isa akkasiiti firoota ko. Isa jabaa akkasii, isa dinqii akkasii, isa guddaa akkasii, waanoo maqaa dha'uu hin danda'amu gararraasa jiru, isa hundumaan ol ta'e, isa wanti hundumtuu harka isaa keessa jiru, isa Waaqayyo waan hundumaa miilla isaa jala galcheeftu mataa ta'e taa'e waldaa. Mataan waldaa kiristiyaanaa jabaadha. Yeroo waldaa keessatti wal lollu, yeroo waldaa keessatti walirratti kaanu waama gooftaa jabaa qabdu hin fakkaatu miti waldaan. Yeroo bubbeen dhufee waldaatti bubbisu, yeroo qilleensi dhufee waldaatti qilleensa'u, yeroo ari'annaan garagaraa irratti ta'u, yeroo manni irratti gubamu, yeroo dhagaan irratti darbatamu, yeroo mootummaan namoota achi keessaa qabee hidhu, yeroo wangeela lallabdan jedhamu, waama gooftaa jabaa akkasii qabdu hin fakkaattu miti eera qabdi. Gooftaan see jabaadha. Waldaan kiristiyaanaa gooftaa jabaa qabdi. Inni mataa ta'ee jiru jabaadha inni. Haaleluyyaa. Waaqayyoof bara baraan galanni haa ta'u. Efesoon boqonnaa tokko asuma irratti finne isattaanu boqonnaa lama irratti dhufne wal agarrachuudha. Isinis dubbisa boqonnaa lama dubbisaatii kottaa Waaqayyo nu gargaaree boqonnaa tokko finne irraa boqonnaa 5 qofannoo hafee jechuudha. Boqonnaa 6 duwwaadha waan taateef Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan naa tura.